ulfaatee rakkinaaf naa oolte. Daawwattoota miltoofana qophii keessummaa keenya arraatiin keessummaa tokko qabanneeti kan istiidiyootti argamnee jiru. Keessummaan keenyas weellisaa anis Gabiti. Baatii kana yeroo weellisaa kabajamaaf jaalannu artistaa Haacaaluu Hundeessaa itti yaadannudha. Artistaa Haacaaluu Hundeessaa waata lubbuudhaan jiru sirboota hedduu kan waltajjii irratti sirbin alatti kiliippiiwwan adda addaa dabalatee audio adda addaa dabalatee sirboota hedduu an hojjetee fi kan uummata biraan ga'edha. Kana keessa sirba oolmaa kee ulfaatee rakkinaaf naa oolte. Rakkinaaf gadaduu lafaan argitee anuu humna qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduusillee ansinii raanfadhu. Anuu humna qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduusillee ansinii raanfadhu. Sirbi oolmaa kee jedhu yeroo ilaallu ija aartiitiin akkamiin ilaalta? Karaa baay'eedhaan ilaaluu dandeenya. Ka'umsi yeedaloo isaarraa kaasnee rukuttaa isaa kaasnee qindoomina kutaa muuziqaa isaa walii qabamu kaasnee sirriitti ilaaluu dandeenya. Garuu hojiiwwan nuti kanaan dura dhaggeeffachaa turre irraa xiqqoo ishee ol kaa'atuma dhufe. Haadha warraa isaa, haadha ijoollee isaa galateeffata, ol kakaafata, ragaa ba'aafi. Natu ragaa kee jedhee ragaa ba'aafi. Maal jedha gidduutti? Dandeessu koo yaa bara fakkaatu nan ragaa siif ba'a kan akka kee hin jirtu gabbaanaaf si uume hunda kee tolchee bifa kee wal qixa bareeche jireenyi koo jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anuu humna qabu waa tokko siin godhu du'ee baduusillee ansinii raanfadhu. Jireenyi koo marri jireenyi dacheerra si malee naan ta'u waa hundi waa mara anuu humna qabu waa tokko siin godhu du'ee baduusillee ansinii raanfadhu. Akka ishee yaadu akka ishee raanfannee nuti himaa jira. Sirboota isaa keessaa galata dhabdu yookiin uummata galateeffata waaqa isaa galateeffata. Haacaaluun nama addaati dhugaa dubbachuudhaaf. Kamii kam dhiisaa waan ati naaf taate rakkannaa rakkate gaddinaan gadditee bu'aa bahii baay'ee keessaa dabarsanii akka isaan ol dhufanii beeksisaadha. Isaan dhiisii nama kamiyyuu itti tolee fi afamee fi namni gara fuulduratti gara milkaa'inaatti namni dhufu hin jiru. Hunduu dubdeebiinsa dudduubnisa rakkinni baay'ee dabarsinee waa baay'ee keessa dabarree fuulduratti baana. Garuu immoo namni hin daganneedha. Bakkee ka'umsa keeti hin dagatta taanaan bakkee atitti keessa dabartee dhufte hin dagatta taanaan gara fuulduratti nama hin taatu dhugaa dubbachuudhaaf. Namaafis hin taatu ofiis hin taatu. Nama dudduubni isaa nama yaadatu nama akkaataa inni dhufe yaadatu namaaf barumsa ni ta'a. Haacaaluun waan inni nu agarsiise keessa waa tokko na ajaa'ibsiisa. Muuziqaan humni ishee hagam hammam humni muuziqaa hammam akka isheen taate humna hagam akka isheen qabdu Haacaaluutti nu agarsiise dhugaa dubbachuudhaaf. Sirbaan jecha takkittidha. Kanaafuu jirtu jedhee uummata Oromoo guutuu jira jechiseera. Sirbaan miira nama cabsuus hin danda'ama, miira nama ol kaasuus hin danda'ama. Haacaaluun akka jiraachaa akka jirru nu yaadachiisee dhugaa dubbachuudhaaf. Dhalootatti jira. Dhaloota waliin jira. Xiqqaallu maal feeta laa nama kamiyyuu amma jirtaa jirras hin jedha. Jirras hin jedha garuu nuuf garuu haala addaadha. Haala adda qaba. Jirra gaafa jettu miira keessa jiruutu kaka'a. Kanaaf Haacaaluun dhaloota keessa jira.
dhaloota fuuldura dhufaa jiru keessas nima jiraata bara baraan jiraata. Hojii isaati ka hojiin hojjete tokko yookiin laga ce'uu hin danda'a hafuus hin danda'a. Garuu yaada jabaadha taanaan laga ce'aa baras hin ce'e jechuudha. Anjachootas humnas hin qabu dhugaasitti himuudhaaf. Haga danda'ee garuu gara fuulduratti yaada isaa kaasuudhaaf ol kaasuudhaaf hin jaallaa dirqama kennas kanuma wanni jalqabsiisee jiru kana itti fufsiisuun nurra jiraata jechuudha. Hundaa dandeessu koo yaa bara fakkaatu narragaasiif baha akka keen jirtu. Hundaa dandeessu koo yaa bara fakkaatu narragaasiif baha kan akka keen jirtu.